Ashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoota margaa shoo imala gootaa. Imala gootaa keenya har'aatiin keessummaa qabna. Keessummaa nama imala gootaa imale. Waltajjii guddaarraa gara rakkootti, rakkoorraa immoo gara abdiitti, abdiirraa gara jireenyaatti nama imala qabsoo imaletu keessummaa margaa shoo imala gootaa har'aatiin isiniif dhiyaata. Nu faana bu'aa. Guddaa galatoom. Sitti akkam? Akkam. Fayyaa keetii? Fayyaadha. Naguma. Jirra. Bagarra geesse. Aamin aamin. Tole mee sitti naane achirraa kaanu namni sin beekne jira jedhee yaadu garuu mee sitti naan eessatti dhalatte akkamitti guddatte jirraa eegalle. Sittiin abbaa duulaati. Kanatti itti dhaladhee limmuu gannati. Dur xiqqoo ta'e maaliin dhagaa beektaa reediyoo keessa Ilubbaabor ya biyya koo mattuu gannat. Ilubbaabor ya biyya koo mattuu gannat katamaa. Mattuu gannat katamaa koo. Akkami jireenyi ijoollummaa akkamitti darbe jirraa kana? Jireenyi ijoollummaa gaatuma xabannuu jalqabaa karaa poolisii orkeestiraa dur fakkeenyaaf karaa ekonomii waaltaa bunaa isa jedhan jalqabee. Achi keessa jirtaa? Achi keessas poolisii orkeestiraas. Poolisii achi keessa jirtaa? Faaruu warra Jimmaa kan. Achiin hin jalqabeen jeezii ijoollummatiin hin jalqabee sirba. Akkamittiin filatamte? Xiqqoo taatee yaaltaa amantiidhaan si eeyyamu jechuun amantiidhaan hin dhowwama garuu ijuma jabaadheen itti gale. Ijuma jabaadhee. Nan jaalladha sirban jaalladha. Sirba jaalladha? Ofuma afansii si sirba jechuun utuu ati nan kadhatiniin ka'ee si sirba. Sirbi Jimmaa akka aadaatti baay'inaan amma iddoo Oromiyaan guutuutti yoo ilaalle booda kan adda qabsoon siyaasaa maal dhufe malee sirboonni durii jaalala irratti xiyyeeffatu. Jaalala fi qabsoodhaas malee aadaas qaba. Aadaas qaba. Aadaa kan cidhaas qabaa, kan mana dahaas qabaa. Oma akkanaati bakka. Isuma guddiftanii aartii guddaa taasifte. Baay'ee gaarii. Sittiin abbaa duulaa naan jettee. Abbaan duulaa abbum keetii? Abbaa osoo hin ta'in abbaan duulaa ulfina. Ulfinaa? Ulfina. Amma maqaa keetiin maqaan kee amma yoo Magarsaa ta'ee Magarsaadhaan si waamu namni Jimmaa. Abbaa Akalee jedhee si waama ulfina. Abbaan duulaa sun jechuudha. Garuu suma filatte moo qabsoo keessatti waa jira moo? Jechuun bakka abbaan duulaa akka akaakayyuu kootiiti jechuun bakka waan akkasii wayiiti. Tole ani kan hin dhaga'e sittiinaan kan abbaa duulaa miti barbaadamnaan shakkamte. Isas egaa al tokko akkasii Sittiinaa Abdullaakiim jedhama garuu inni abbaa duulaa jedhameef gizee sana beekta miti qabsoo cimaa keessa turre qabaas qabaa hidhaas qabaa waan akkanaatiifis immoo nan jijjiiree jechuudha. Bareeda. Si fayyadeeraa jijjiiruunsa? Egaa waan jedhu. Mee margaa shoo imala gootaa yeroo hundumaa gootummaan leellisaa goonni akka jiraatu namni dhaloonni goota akka ta'u leellisaa siif goonni eenyu? Namni ati jaalattu eenyu nama too goota wayii maqaadha isiin jedhanii eenyu maqaa dhoofta? Koloneel Alamuu Qixxeessaa. Alamuu Qixxeessaa. Hin beektaa qaamaan beektaa? Qaamaan beeka'ee. Waldaa Maccaaftuu Lamaa. Beeka. Waldaa Maccaaftuu Lamaa. Maaliin yaadattame Koloneel Alamuu Qixxeessaa goota waan? Mana isaaniiti bakka mana isaanii baay'ee nu jaallatu baandii gadaa kana. Baay'ee obbo Fiixaa Gabbisaas kan jedhaman qaalichi tokko jiranii. Amma jiru karaa Rufaayil kanaa. Isaanis ijoollee baandii gadaa kana baay'ee jaallatan. Kanatti bakka manuma isaanii teenya Koloneel Alamuu Qixxeessaan hiriyaadhuma jedhu. Baandii gadaatiin. Amma akkamitti gaa'ee cabsitee amma fakkeenyaaf amma yeroo sana Jimmaa ka'anii dhufanii immoo Finfinneetti galanii isayyuu bara rakkoo sanaa qabsootti dabalamanii qabsootti galanii haala ulfaataatu ture. Dubartummaan jira. Ani wal caalchisuu miti. Dubartiin dhiira caalan guutan waan ta'eef garuu immoo uumama ta'ee garaagarummaan dhiiraa dubara gidduu jira. Maal yaadattame yeroo sana? Gizee sana abbaa raajaa jennaan jiran poolisii orkeestiraa silxanaan nuuf sii galeera.
sagalee koo jaallatanii almaas tafarraa jennaan amma dhiyeenya duute gadda duute jedhanii jimmaa laayinoo beetu ከግቤ ባሻገር ትውልዱ እድገቱ የተሰብቲ አፋን አማራቲ biyya keenya turte siin jaruma wajjiniin silxana fudhachuudha mana wottaaddaraatti yoo wottaaddara taate achi hin baatu sibiilii yoo taate garuu hin baatu akkuma nan sibiilii ta'e hin baltu wottaaddara ta'e nan gadhiisanu wottaaddarummaadhaaf silxanaadha achi nagalchanii Abbaaraayyaa jennaan qaalichi tokko jiran nama Jimmaati as addi bilisummaa Oromoo gizeenni seenu kottuu namni sirbu afaan Oromoo aadaa Jimmaa kana jiru hin barbaadamaa sirba immoo jira nan fidaanii aadaa kanaafuu ati immoo sagalee waan ta'e qabdu natti fakkaata kottu jedhanii achitti geessanii adda bilisummaa Oromoo Tagbaaraadii ture gisee dhufu jaranuu Hoogobanaa Elemoo Qilxuu Qamar Alii Shabbuu Ibraahim hedduudha bakka kan walitti dhufani gisee sana iyyuu isaan geessanii achitti na kaa'an. Jaban abdii qopheeffaa. Abdii qophee. Ilfinesh Qannoo Zariuu Wadaajoo Muktaar Usmaan hedduudha. Fitaa Habeer Guddinaa Shaabee Sheekoo dubarri baay'een turre yoo sana Shaabee yoo hayaadannu waan irraas kunnee kan jettu immoo Vaarsituu Obsaa Umar Suleemaan Umaris isin faana ture garee akka malee jabaadha Umar Suleemaan akkam ture yoo sana jechuun anamma Finfinneen kun dhiibboodha jabanatti naa kaaftu kanatti. Maal gisee sana keessan fiigan siin jedhe. Miilaan. Amma miilaan keessa fiigna malee. Amman beeku ammaan bakka mucaa kootii wajjin olii gadi deddeeme malee. Gaaf sana Finfinneen kun akka har'aa kana miti. Akka har'aa miti. Jijjiirama Finfinnee qofa otoo hin taane namnumti isaayyuu haalumti isaayyuu barri isaayyuu jiruun isaayyuu. Afaan Oromoo dubbachuun nama bitaa mirgaa laallataa akkana laallataa maaltu sin rakkisaa ture yeroo sana gisee sana manni sin jiru yoo feene mana kee dhufnee bullaa yoo feene achi dhaqnee bullaa an ijoollee iyyuu hin qabu gisee sana hin horanne ani immoo garuu bakkuma mana Oromoo dhaqnee bullala. Nama Oromoon jirtu wayii jedha dhaqanii bira bulu. Akkasi. Achumatti waan qabdan nyaatan. Abdii qophee maa achuma si nyaachisee si obaasee walaloo sii kennee akkasitti si. Maaliin jechaan namni har'aa kunii fi namni yeroo sanaa namni har'aa kun jaalalli isaa irra. Wallaale. Inni gaaf sanaa keessa. Har'a otoo qabuu wal jibba. Gaaf sana namnumaa wal hin qabne akkasitti waliin dabarsitan. Maali waan isaa wallaale sanna dhibe. Sanna dhibe keessattuu waggaa meeqaa nama waggaa 50 ga'eera. Sirba keessatti ture jechuudha. Qabsoo keessatti waggaa 50 jechuun ulfaata. Fagoodha baay'ee ulfaata. Fagoodha baay'ee. Maal godhama gaa. Akka feetetti jiraachuu otoo dandeessu waan feetete mootummaa yeroo sanaas faarsitee jiraachuu nama danda'amu. Maal baratte immoo fakkeenyaaf amma namni Jimmaa dhufee akkatti Oromummaa ibsu qabaa. Aadaa Jimmaa qabaa, sirba Jimmaa qabaa, jiruu Jimmaa qabaa. Inni Wallaggarraa dhufu akkas qabaa, inni Shawaarraa dhufu akkas qabaa, inni Harargeerraa dhufu akkas qabaa. Kana hunda daftanii yeroo sana loogaan walii galuun illee nama rakkisuu danda'a. Afaanumti walitti haasa'an sirriitti wal dhaga'uu dhiisuu danda'a. Sana akkamittiin mo'attame akkamittiin dabarsitu? Maal wal gargaartu? Nu bakka siin jedhee jaalaluma qabnuuf tokko walii gargaaraa maallaqaanis yaadaanis walaloodhaanis wal gargaaraa walitti jiraanna. Yoo nyaanni dhabameeyyuu nyaatuma maleeyyuu calluma jennee mana namaa dhaqnee sargiis haa ta'u maalis haa ta'u akkasitti hojjetaa darbiin. Ammumti ta'ee kabajni namni as magaalaa kana jiru haa xiqqaatus yookiin yeroo sana namni baay'een akka har'aa kana mul'achuu isaa baatu namni akkamitti isin ilaalaa ture? Amma gaa eessatti nu beeka isaa ammaa malee namni ikkoo isa durii badaa beeka jettee tiire na dhiba baay'ee. Isa ammaa jara ammaa malee
jara durii hin beekan se'u maal hin beekan wallaahi. Namni baay'ee nuuf dhoksas. Kan biraa mee sirboota kee taaceenu sirboota baay'ee nama mararan baay'ee garaallee nama nyaatan baay'ee nama miiremsan illee baay'ee sirbaa turteetta sirba akkatti dhiifte nan beeka sin sirbisiisu garuu waa'ee sirbaarraa haasofna mee sirba kee tokko kan sirriitti jaalattu kan si beeksise isa kam? Burtukaaniidha. Burtukaanii. Aadaa Jimmaati. Aadaa Jimmaati. Burtukaanii miti haddaadhaa miti haddaadhaa jaalala miti maraachaadhaa ulee ijoollee jiddaa qabatteen argine mudhii ijoollee Jimmaa hammatteen argine. Namni Jimmaa dhedheeraadha. Ammadduu laaliidha dubbii. Sirbi sun laga ceera natti fakkaata. Laga ceera gaafan jedhu Oromoo qofa otoo hin taane. Kan biraas hin beeku, sabni biraas hin beeku. Sabni biraallee dhaggeeffa. Ani amma sirboonni akkanaa naannoo nan dhaladhetti mararoo jedhama. Mararoo jedhame. Baay'ee nama mararan keessa namaa qirqidan keessa namaa. Jira amma mararoo jechuun amma akka sirba cidha irratti fa'i. Cidha irratti kan jedhamtu jira bakka an dur akkanumatti jechuun massaariyaa malee jedha dubartiidhaa mana dubartii teessee yaada dooyyee garuu nooltuun boohinaa ilmoo abbaa qabdu xilaan zarfii ni kaan jabbi ilmoo abbaa hin qabne xilaan meexxiidhaa ni kaan reettiidhaa garuu nooltuun boohinaa isaati amma mararoo jette. Baay'ee bareeda baay'ee garaa nama nyaatallee. Duubatti deebi'anii yoo yaadatan. Isuma barreesse sirba kana guutuu. Aadaadha. Aadaadha. Aadaadhuma Jimmaa akka jirutti. Garuu baay'ee bareeda beeku. Aadaadha. Kan biraa shururuu. Shururuu sirba Abdii Qopheennaa kenne. Abdii Qopheessii kenne sirba baay'ee jabaadha. Inni siruma yeroo tokko maal jedhu afuuffaan madaan fayyisuu jedhu. Amma fakkeenyaaf madaa wayii yoo nama dhukkubee hin afuufan garuu hin fayyisu yeroo nama obsachuu danda'u. Shururuunis waan akkasii waan of keessaa qabnati. Mee waan shururuu waa dubbadhu. Yoomiyuu bara dhufee darbu shururuu sossobni rakkina koonfuruu shururuu wallaaltaniitu mumaarree anguddadhee harrafiin baruu ofiin of beeka waan naaf tolu waan nuun tolu hin arganne nu waan nuun tolu amma arganne miti yeroo sana garuu waan nuun tolu dhabne qabnu. Garuu immoo of geenye irraa mirga keenya gaafachuu dandeenya. Kan nuun taane diduu dandeenya. Bakka. Akkasi. Ajaa'iba ture. Yoommoo Finfinneedhuma kana keessatti baandii gadaa, baandii bilisummaa, baandii hojjettu baandii urjii. Na yaadadhame jabana sanaanis darbee nan hirmaadhan ture macaaftuu lama namni akka malee miiraa gaafa sin sirbitan. Dhaqxeetta namni hedduu achitti faxiriin faxarama. Keessatti naannoo 96 fa'i. Gaafati waltajjiitti baatu namni akka malee miira keessa gala. Mee miira yeroo sanaa deebitee yaadatta jaalalli namni isinii qabu. Baay'ee Oromiyaa bareedduu biyyaa jennaan tokko sirba wayii qaba. Namni numa kaa'u Oromiyaa bareedduu biyyaa har'as boris abdiin kiyyaa buna keenyallee bu'ataa jiru warqii keenyallee gurrataa jiru. Biyya isaaniitiin ittiin guddisu nama isaaniitiin ittiin barsiisu salphannee jirraa kabajaa dhabne biyya keenya irratti gadi dhiitamne jedha. Gizee sana jedhamti. Gizee sana yoo sanas Oromiyaa inni sirbi keessumas sirba baay'ee ajaa'ibaadha. Tole akkamittiin adda adda bitti himtamme. Maal jedhu? Fakkeenyaaf gara baatanii miti Irfaan gara biraa, Zarihuun gara biraa, Ilfinesh gara biraa, Muktaar gara biraa, Umar gara biraa. Hundinuu adda ce'e. Maaltu isinitti dhagahame? Akkasitti waliin jiraachaa turtanii gaafa immoo adda ceetan? Maal goona egaa waliin arginuuf malee tilaaltu waliin arginu immoo baay'ee walitti dhufuu bira waliin arginu adda facaane. Sana booda garam deemte ati? Ankaruma Jimmaatti hin galee. Jimmaatti deebite. Kiraa manaa asitti kaffaluudha baay'ee cimaadha. Abbaan ijoollee kootii umrii isaa Rabbiin haa kadheessu.
akka Oromootiin gadi hin baane kan na godhe isa jechuun Oromoon na gargaaru hin gargaara na barbaada Oromoon akka inni na barbaadu abdiin qabaan anatu mul'atin ammas immoo yeroon hin fagaan sittiinaa mana gandaa keessa taa'uu hin malaa hin malaa kana deebii jarumarraan barbaada. Silaa Finfinnee kaleessaa kana Oromoon asaa galuuf as galuu qabna jenneeti ofii lamatti daabboo tokko nyaachaa mana isinitti dhiyee bulaa qabsoo akkasirra turtan. Har'a garuu namni jiraachuu danda'a. Hin danda'a. Amma guddaas miti. Namni akka gaafan akkanatti taa'ee ilaalu eeyyeen dhugaadha Jimmi magaalaa bareedduudha. Akka kaleessaa miti baay'een jaaladha Jimmaa. Garuu Jimmi kan tuffatamu jechuudha otoo hin taane Finfinneen siif maala warra jedhu keessa jiraan. Sana booda mee Jimmatti deebitee maal fa'aa hojjechaa turte? Maalitti turte? Jimmatti deebi'ee jireenyumti gizee sitti toluu didu qulqulleessituus ta'ee hojjedheeraa jira miti ofuma bulcha jetteetiyye ofuma jijjiiruu jetteeti. Ammas immoo lafa wayinaa kennanii turan obbo Xahaa Qamar. Dhiyeenya kana. Lafti kun duwwaadhuma taa'aara ammas. Lafa sana waan ani itti yookaan ittiin qotu yookaan hin qorqu maal inuma taa'aara. Isuma ittiin lafatti itti naa kennan sana akkana axiriitti godhuchuudhaan namatu naa kenna. Birrii nama Oromoo tokkotu na gargaara. Kanaaf egaa mana gandaa keessa immoo ijoollee kootii wajjiniin si galeeraa saalooniidhaa fi iddoon ciisaa kushiinaadhas mana fincaaniitis tokkuma wal keessatti jiraachuu beektamti wal keessan jiraataara ijoollee kootii wajjin kun immoo sila anaaf hin malu jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yoo na dhagaa jiraatani sa'aatii kan anaan as keessa kaa'uu yoo danda'ani naa kaa'u hin danda'u waan ta'eef ani isaanii kan ergaadhaan. Anamma sitti tokko mootummaan akkuma jirutti ta'e fakkeenyaaf amma namoota garaagaraa yoo ilaalle namoota Oromoodhaaf bu'aa buusan akka kee imala gootummaa imalan abbootiin qabeenyaa walitti dhufanii ba'anii ijaaruu fi danda'an. Mana ijaaranii itti galchuu danda'an. Fakkeenyaaf amma abbootiin qabeenyaa Oromoo daldalatanii fidatanii dhama'anii fidatanii shakkiin qabu. Garuu immoo maqaa Oromootiin jiraatan. Maqaa Oromootiin yoo lafa fudhatanis fudhatan yoo qabeenya horatanis horatan. Waan maqaa Oromootiin hojjetan immoo maqaa Oromoo isin itti dabarsitan kana isaantu fide waan ta'eef ani yaada dhuunfaa kiyyaan jedha. Abbootiin qabeenyaa Oromoos mootummaan bu'ee nama tokko dhuunfaatti arguu dhiisuu danda'a. Itti mul'achuus dhiisuu danda'a. Siif mana ijaaruun dirqama pirezidaantiin Oromiyaa dhufuu qaba jedhee yaaduun. Dirqama piraayim ministeeriin biyya kana bulchan dhufuu qabu jedhee yaaduun. Ollaatti iddoo jirrutti namoonni even iddoo baay'eetti argine irra ijoolleen 2-3 ta'anii ka'anii nama mana ijaaranii ka'anii nama waa godhanii yoo isaan waan guddaa hojjetan arginee jira. So ani irra guddaan tokkoffaa nama keenya beeknaayi qabsaa keenya beeknaayi nama qabnu beeknaayi nama nuuf jecha agaboo bule beeknaayi kan jedhurraa ka'uun gaariidhuma natti fakkaata. Mee fedhiin kee gara fuulduraa maal feetame? Fedhiin koo amma otoo hin jiru jechuudha jechuun tu jirtu tu ati wulchariidhaan hin oofamin tu miilli sin didiin utuu ijji sin didiin tu ati mana yaalaa hospitaalaa hin galiin ammuma akkana gargaaramu barbaada. Waa tokko rakkoon qabuun salphaadha. Jireenya amma nu toleera waan ta'eef. Nuun taane maa nu ta'eera. Maaliigaa ergasii karaa masaraa deemtee jechuudha. In qufaatu naxxiffattu. Karaa sanas hin darbitu darbuun hin jiru. Bara keessan sana. Amma garuu akka barbaadde
mootummaadhaan teessee waliin haasa'uun jalqabameera waan ta'eef amma immoo barri kan keenya egaa waan godhanu jedha. Baay'ee gaarii. Inni biraa mee ijoolleen kee hoo ijoollee qabanaan jette ijoolleen kee hoo si deeggaruu danda'u isaan akkamitti guddiftee kaafteetta gargaarsa namaatiin guddiftee isaanoo maalitti jiru maaliin jiraatu wajjin qabanu jarrinis isiin tokko heerumteetti isiin immoo ijoollee qabattee mana sii jirti jarri lamman immoo wajjin qabanu tokko yuunivarsiitiis fixeeraa inni sunis akkasuma garuu wajjin qabanu anuma wajjin jiraatu. Mee aartii Oromoo kan amma dhaggeeffachaa jiraachuu kee hin beeku garuu? Hin beekan. Mee bara kee fi bara kan amma muuziqaan Oromoo garaagarummaa qaba bara isin hojjechaa turtanii fi amma? Garaagarummaa qaba nama baay'ee fudhatamas qabaa iddee bakka maallaqni jaraas kiyyaan jaraas kan keenya koo birrii 50 fudhatte hadhattiin guddaadha miti? Bakka nadhaa fi nacheen gaddaa walitti hin madaalamu. Muuziqaa yoo ilaalte guddina muuziqaas baay'ee bareeda. Bareeda. Kan biraa mee aartistoota Oromoo keessaa namni si gaafatan jiru fakkeenyaaf amma karaa isaanis hojjechuu numa danda'ama fakkeenyaaf osoo jila muuziqaa konsertii muuziqaa guddaa nama hunda hirmaachise magaalaa kanatti sii qopheessanis aartistoonni Oromoos mana sii ijaaruus mana sii bituus ma danda'u. Aartistoota Oromoo keessaa namni si gaafatu namni seenaa kee beeku jira warri har'a muuziqaa keetiin iddoo garagaraatti deemee sirbee jiraatu si gaafatu si eeyyamsiisu sitti dubbatu akkam jirta eessa jirta siin jedhu. Beeku hin jedhu. Namni aartistii Oromoo keessaa bilbilee si dubbisu si gaafatu. Lakki. Mee waliigalatti dhaloota kanaaf dhaamsatti qabdu maal dhaamta? Dhaloota kanaaf numarraa barachuudha. Jira miti wama tokko numarraa baratani. Akkuma hawultiidhuma maanni kan ammaa caaluun du'ee jennaanii hawultii isaa godhan sana tuun ta'in namichi sun utuu jiru namicha sanarraa waa fudhachuu. Fakkeenyaaf waan akka aadaa waan akka walaloos haa ta'u maalis haa ta'u jira miti nama guddaarraa waa fudhatta. Du'aa illee yoo ta'e nama guddaarraa fudhatta. Akkasii miti maa? Waan akkanaatu fudhatanii jedhaan. Inni biraa fakkeenyaaf amma idda amantiitti deebitee yoo fakkeenyaaf amma namni karaa garaagaraatiin jireenya gaggeessaa karaa garaagaraatiin waa hubataa namni immoo amantii qabutti akka jabaatu. Dhaloonni har'aa kun yoo ilaalte amma akka dhaloota keessanii miti. Waanum xiqqoof wal mufataa, waanum xiqqoof wal jaalataa, waan asii olaasaa namni har'aa kun. Asii ol namatti. Akkasii ammasuma namatti sirbee kadayyuu hooyi sirbitee sittiinaan sanaa miti dubbiin isa duraati malee. Anamma irra hin jiru garuu isa jalqabaa immoo sirbaan dhageessisa malee wanti godhamu hin jiru. Sii galee ramti malee maaligaa akkasuma kan dubbiin. Kan biraa fakkeenyaaf amma bulchiinsi magaalaa Jimmaa gaafa lafa kana sii kennan lafuun qofa sii kennan immoo waa'ee irratti waa sii ijaarra waa irratti waa sii goona waan ta'edha. Lafa qofa sitti meera lafa qofa. Ntaara kunno axiriyyuu namatu naa kennin siin jedhe. Kan biraa mee warri kana dura wajjin turte warri biyya alaa jiran warri biyya keessa jiran warri dhaaba siyaasaa yeroo sanaa wajjin hojjechaa turtanoo namnumtu si gaafatu jira ati soo atoo immoo namatti dhiyaatta carraan akkasii jira. Jechuun jarri silkii koos hin qabanu. Silkiinuma qabanu tu silkii qabaatan akka jarri na dubbisan illee nan beeka. Garuu silkii koos polis qunnamtii hin qabnu gizee darbe garuu Gabiyyee Da'oo fi Erbaa Gaanfuree iskaayilaayitiitti argeen ture fuulleettiin argee gabiillee argee dubbiseera. Muktaariif obboleessa Muktaar Awwal jennaan Awwal Usmaan. Isas argeen dubbiseera wajjin turre isas. Malee hedduu waliin arginu jara wajjiniin. Ati Finfinneetti galuu barbaadda?
baay'ee gaa niyyadheera. Niyyaa koo rabba guutu. Jaraafis niyyaa jaraa rabba guutu. Jaraa ana kaa'uu bakka wanti hariin jaraaf agalu. Ana kaa'anii jechuudha. Mee waan narraafe dhaamsatti dabarsitu ergaanatti dubbattu warra biyya bulchanii. Jechuun duraan afaan Sumaalee sirbeeraan afaan Sumaalee. Sirba afaan Sumaalee sirbeera. Afaan Sumaalee sirbeera. Garuu amma sirbitu jetteen beeku malee sirbeera. Amaariiffaadhaanis sirbeera. Afaan Amaaraatiinis. Jimma keessatti sirbee afaan Sumaalee asittiin sirbee abdii qopheetu. Afaan Sumaalee dubbachuu dandeesseetu moo? Lakki ijoollummaan jirti miti. Akkanuma sirbee na dhageessisee kaaseetti isaanitti kennee jechuudha abdii qopheen. Sirbi jennaan sirbi. Hin beekaa inni ofiisaati afaan. Hin beekaa. Abdii qophee kana namni yeroo baay'ee hin jajan. Namni aartii Oromoo keessa jiru hin jaja yeroo hundumaa. Baay'ee nama. Mee waan addaa ta'e abdii qophee kanaan nama biraa caala. Kanaan nama biraarra wayya oli ni waan na teettu. Lakki baay'ee bareedaa namaati. Wama walitti isaa namaaf walisa qixxeessuun qabu anisa. Wallaahi. Bareedaa namaati. Kan biraa Maammar Sheekaa fa'is turan. Maammar Sheekaanis turan Ilfinesh Qannoodha. Jaruma warra durii wajjin. Yoo isaan biyya alaatti bahuudhaaf yaalan Hirphaan fa'aa, Umar fa'aa, Daawiteen fa'aa. Ati yaalle yeroo. Yaalle. Moo fedha dhabdee moo carraa? Yaalle. Jarri akkuma dingataa bahanii malee sana qabsoos waan ta'eef akka baqachuu wayiiti kan jarri bahanii malee itti yaanne giseessan. Tole mee jireenyum kee keessattuu waan dabarsite wanti si gammachiise guyyaan itti gammadde yookaan immoo guyyaan itti naate otoo ta'uu baate jettee guyyaan itti. Jechuun guyyaan inni itti gammade abbaa manaa kootiitu na jiraachisaa siin hin jenne Oromootti gadi hin baane hin jedhe malee ammas immoo mana gandaa kana keessa jiraachuun kun gammachuu naan qabu ana. Makkiyyuun naa kenne. Obbo Makiyyuu wallaaltu. Beeka. Isatu akkuma Xaqilaa Ministeera Abiyyi Ahmed taa'aniin iyyee naa kenna. Akkuma isaan taa'anii. Jechuun mana gandaati ijoollee wajjin buluudha. Fuuldurees ijoollee ciisaa dudduubbaa makkanaa. Amma waa tokko gammachuun koo gammachuu Finfinneedhuma kana keessa naa kaa'an. Isan barbaada la'an. Jiruu kee keessatti wanti si gaddisiisa jira. Fakkeenyaaf jireenya keessatti muuziqaa irratti, qabsoo irratti, waan hundumaa irratti waan si gaddisiisa jira. Hin qabu tokko. Qabsoo gaggeessite ta'u gaabbii qabda? Hin qabu. Hin qabu argadheera waan ta'eef hin qabu. Baga hojjennes. Baga dabarsines. Baga rakkannes. Baga rakkannes. Baga kufnes. Baga kufnes. Baga kaanes. Kan maaliin nutti kaates kan maaliin nutti kaates argineerra. Mee Finfinnee guyyaa sana namni afaan Oromootti hin dhagahamne namni afaan Oromootti hin dubbanne kanarra namni hundi yoo afaan Oromoo haasa'u warri riphee kun yoo dammaqe warri callise yoo afaan Oromoo hundi haasa'u kun maaltu sitti dhagahama? Lakki baay'ee nama gammachiisa. Nama gammachiisa. Baay'ee. Mee namoota sittiinaa jaalatan, namoota hojii kee jaalatan, namoota namummaa kee jaalatan, naamusa kee jaalatan maal dhaamtaaf mee? Ergaan koo kanuma nama sitti hime jechuun jarriinis bareedduurra haa jiraatan jedha. Nama gargaaruurraa jabaatanuu. Guddaa galatoome silaa namni amma kee waa dabarse baay'ee haasaa biyya keenyatti nama hojjete ton taane nama taa'utu irra haasa. Nama akka kootii kana nama taa'utu irra haasa. Jimmi Jimma Abbaa Jifaarii leemman mataa wala reebuu ija jibbaatiin na laalii keenya garaa wala beekuu jedha Jimmi. Keenya garaa wala beekuu. Wala beekuu. Keessatu keessa jira jechuudha. Keessoon keessa qaba jechuudha. Kanaaf guddaa galatoomii buna naaf iddee dhufte natti fakkaata. Buna sii fide buna. Buna keenya illee bu'ataa jiru. Warqii keenya illee bu'ataa jiru. Biyya isaaniitiin ittiin guddisuuf nama isaaniitiin ittiin barsiisuuf salphannee jirraa kabajaa dhabnee biyya keenya irratti inni dhiitamu inshaallah. Amiin amiin galatoom.
buna eessaati kan limmuuti moo kan aggaarooti moo kan Jimmaa. maannaati moo Limmuu gannati. limmuu gannati. Ani nan beeka adda baase. Kana dura buna bituu deemeen Jimmaatti waa'ee seenaa bunaa baay'ee hojjedheera. Buna aggaaroo fi buna maannaa adda baasee bareeraan. Bituu dhaqeetanii buna fuudhanii natti kennanii. Lakki ani buna maannaan barbaadeen Jetteeni. jennaan. Eessaa dhufe kuneedha. Addooyyee keessatti immoo bunni bilchaatee guggubachuufi firri qixxaatee gurgurachuufi anaa gurguruu garulee jedha. Garulee. Bunni kaa'amee. Guddaa gala buna jaalattaa garuu. Buna nan jaalladha baay'ee. Guyyaatti meeqa fa'aa dhugde? Jimma ta'anii buna Lakkii jibbuun. tokko lamas tokkuma nan dhuga guyyaatti tokko nan Guyyaatti tokko. Guddaa galatoomii. keessummaan bunaan namni Jimmaa bunaan walitti dhufa jedheetan buna sii fidee dhufe. Buna jimaa. Buna Jimmaa ta'e. Jimaanis bira jira. Simannaan Jimmaa akkasii waan ta'eef. Kan isin daawwachaa turtan Margaa Shoo Imala Gootaati. Imala Gootaa keenya har'aan Sittiin Abbaa Duulaa faana turtii taasifnee baay'ee naasofne ishii. Hojiin ishiiyyuu inaasaa, qabsoon ishii inaasaa, walleewwan ishii inaasaa, namummaan ishii naamusti ishii inaasaa. Namuu akka ishiin jette gaafa du'an walii boo'u, gaafa du'an siidaa walii dhaabuurra, gaafa jiran waliin jiraachuu, quba wal qabaachuu, wal gaafachuun caala guddummaadha jetteetti walaa gaafannu ani gargaaraan jedhuun. Ishiinis nama gargaara barbaadu miti garuu hin malaaf. Wanti ishiin gaafatte hin malaaf. Kanaaf waan dandeenye hundumaan sittiinaadhaa gargaarsa ishiidhaaf malu hin goonaaf. Guddaa galatoomaa waan nu daawwattaniif torbaan qophii biraatiin walitti deebina. Fayyaa ta'a. Galatoomi sittii. Galatoomi.